Dr. Waaqgariin eenyudha? Yuunivarsiitii Finfinneetti walumatti fufuudhaan digirii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa Yuunivarsiitii Finfinneetti baradhee. Safartuun gaggeessummaa maali? Dhaabbata gaggeessuudha yoonnaa ta'ee galma mul'ata dhaabbati sun qabatee ka'e jira. Ergami dhaabbataa jira. Galmi isaa hin jira. Hojiilee inni hojjetu jira. Yeroo keessatti kan inni kaawwatee hojjetu sun jira. Dhimmi gaggeessummaa gaafa kaafnu dhimma namaa kaafna. Tole galatooma namoonni karaa fuula miidiyaa hawaasaa nu daawwachaa kan jirtanii kun Dr. Waaqgaarii leadership podcastidha. Sagantaan kun torbanitti yeroo tokko kan isin bira gahu ta'a jechuudha. Sagantaa kana abbaan mul'ataa fi gaggeessaan akkasumas immoo qophiilee dhimma kanaan wal qabatan isiniif dhiyeessuudhaa fi mul'ata kana qabatanii gara keessanitti dhufanii kan jiranii Dr. Waaqgaariidha. Sagantaa podcastii kana jechuudha. Bakka namooti gurguddoon abbootii amantaa akkasumas immoo gaggeessitooti muuxannoo adda addaa qaban jiranitti jechuudha. Sagantaa kana guyyaadhaa kana eegalchiisuu irrattidha kan nuti argamnu. Dr. Waaqgaarii wajjin wal isin barsiifna. Haga xumuraatti waliin akka turtan kabajaan isin gaafadha. Daani'el Tasfaayiiti. Waliin ta'a. Dr. Baga gammaddanii baga sagantaa kanaan gara uummata keessanitti nagaan dhuftan isiniin jenna. Dr. Waaqgaariin eenyudha? Galatooma ani Waaqgaarii Taasisaaan jedhama. Bakki inni itti dhaladhee magaalaa Calliyaa Eekkaa tan dhaladhee kanan itti guddadhee fi maatiin koo magaalaa Ayiraatti Qees Taasisaa Dureessaa jedhamu. Kana wajjin wal qabatee barumsa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Waalgoo Ayiraa kan jedhamu itti aansuudhaan immoo barumsa koo sadarkaa lammaffaa mana barumsaa Laaloo Ayiraa sadarkaa lammaffaatti baradhee. Barumsa kanaan booddee Yuunivarsiitii Finfinneetti walumatti fufuudhaan digirii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa sadanuusaayyuu Yuunivarsiitii Finfinneetti baradhee isa jalqabaatiin waan afaanii wajjin wal qabatu baradhee afaan Ingilizii itti aansuudhaan immoo dhimma leadership and management kan jedhu gaggeessummaadhaa fi waan hojii gaggeessuu managementii wajjin wal qabatudha. Sadarkaa digirii sadaffaa irratti immoo xiyyeeffannoon naannoo barumsa kootii gaggeessummaa fi imaammata kan jedhu. Isa kana erga baradhee booddee gara Yuunivarsiitii Haroomayaa keessatti immoo gara waggaa 14 olii leekchararii ta'een bakka sanatti hojjechaa ture. Ammas jira jechuudha. Sana keessatti immoo hojiilee garaagaraa dhimma gaggeessummaa wajjiniin wal qabatee dhimma gorsaa wajjiniin wal qabatee hojiilee kana hojjedha. Abbaa ijoollee lama warra manaa koo Boontuu Dirribaa jedhamti. Isaanis amma bakka kana jiru. Kana fakkaata gabaabaatti jechuudha. Ayyee galatooma. Gaggeessummaa irratti muuxannoo akkamitti kan isin qabdanii yeroo baay'ee jechuudha. Waltajjii adda addaa irratti karaa dhaabbata keessanii tiimoodiis leenjii laattu dhimma kana irratti hagam muuxatan. Egaan gaggeessummaa inni jedhu kun yeroo biraa bal'inaan haasa'uun hin danda'ama. Namni addana jiru hubannoo baay'ee guddaa qabdu. Gaggeessummaa inni jedhamu kun garuu inherently keessumatti namni ofii isaa gaggeessuu irraa ka'ee digirii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa yookaan dippiloomaa barachuudhaan osoo hin taane qofa namni ofii isaa gaggeessuudhaan iyyuu gaggeessummaa ta'uu danda'a. Of gaggeessuu amma saayinsiin addunyaan amma sa'aatii kana irra jiru namni tokko yoonnaa sirriitti of gaggeessee gara deemuu qabutti deemee gara isa nama biraa gaggeessuutti deema kan jedhu self leadershipiin suni amma saayinsii baay'ee cimee ba'aa jiru waanta ta'eef inni kun muuxannoo of gaggeessanii barumsa ofii baratanii xumuranii gargaarsa waaqayyootiin gar tokkotti inni adeemuun kun muuxannoo tokkotti eenyuyyuu qabachuu danda'a. Saayinsiin nu deeggara waanta ta'eef inni gara biraan egaan sadarkaa yuunivarsiitii keessattis hamma gaggeessaa giddu galeessaatti sadarkaa garee gaggeessuu irraa ka'ee waggoota 10 ol amma sadarkaa giddu galeessaatti kan jedhamu yuunivarsiitii keessatti hojiilee garaagaraa natti kenname sadarkaa hojii dhaabbataadhaaf piroojektota giddu galeessa kan godhate hojiilee akkasii hojjechaa turreerra hojiilee kana keessatti egaanii muuxannoodhaaf kan garaagaraa jira. Akkuma carraa immoo ta'ee
paashaniidhuma jijjiiramaaf qabnurraa kan ka'e transform gochuu keessaan kan ka'e dhaabbata Timod Management Consulting jedhamu kunis waaqni keessa keenya fidee akkasumas immoo barumsa baranneerraan ka'e walitti finne dhaabbata kana hundeessine inni kunis Transform Management Organizational Development kan jedhu kanati walitti dhufeeti Timod jedhee dhaabbata kana keessattis dhaabbilee gorsuudhaan qorannoo garaagaraa hojjechuudhaan kanaaf sadarkaa garaagaraatti hojii akkasii hojjechaa turreerra kana fakkaataa gabaabumatti jechuudha. Ayyee galatoomaa. Safartuun gaggeessummaa maali? Gabaabaadhumatti safartuun gaggeessummaa inni jedhu kun dhimma baay'ee sadarkaa ogeessaatti sadarkaa saayinsiitti tiyooriitti safartuu isaa qofatu hin ta'in galmii yookaan immoo gaggeessummaan maaliin safaramaa gaggeessummaan kun immoo gaggeessummaa galma ga'eedha effektiiviidha gaggeessummaan isa jedhu kanayyuu dibeetiin yeroodha yookaan immoo wal falmiinsa garaagaraatu yeroodha gara yerootti jira isa kana keessaa inni baay'ee salphaadhaaf nama hundumaatiif salphaadha jedhamu dhaabbata gaggeessuudha yonnaa ta'ee galma mul'ata dhaabbati sun qabatee ka'e jira ergami dhaabbataa jira galminni galmi isaa hin jira hojiilee inni hojjetu jira yeroo keessatti kan inni kaawwatee hojjetu sun jira isa sanarraa kaanee hojiileen yeroo tokko keessatti kaa'amee galma kara sanarraan kaanee gaggeessummaan tokko raawwateera jechuu dandeenya waa'ee gaggeessummaa gaafa ka'u eegan waa'ee dhaabbataa gaafa kaafnu afaan oromoo isaatiin hojii gaggeessuu jedhamee yeroo baay'ee management jedhamee kan kaa'amu sanaa wajjiniin wal dhiituutu jira kanaaf inni kunis dhimmi gaggeessummaa gaafa kaafnu dhimma namaa kaafna dhimma namaati kan nuti kaafnu waa'ee namaati waa'ee dhimma namaati inni kunis nama wajjiniin hojjennutu haalota nuti hojjechiifnu hojii sanarra namatu caalaa jechuudha. Kana jechuun hojiin hin barbaachisu isa jedhu osoo hin taane namarratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Nama influence gochuudha leadership jechuun kanaaf isa sinaa wajjiniin waan wal qabatuu fi safartuudha jennee kan nuti keenyu kayyoon dhaabbata sinaa galmisaa akkuma jirutti ta'e bukkeerraan immoo dhimma namaa wajjiniin wal qabatutu xiyyeeffannoo guddaa qabaa jechuudha. Ayyee kanaan wal qabatee yeroo tokko jechuudha yaadoti lama wannoon namni irratti qabu baay'ee kan yaraa ta'u jechuudha. Leadership fi managementiin maayini addadummaan isaa ishee kana jechoota gabaabaadhaan. Dhimmumti baay'ee guddaani distinction yookaan addadummaan jara lama kanaan gidduu jiru hubannoo irrattis namoota baay'ee adda baasa. Namoonnis ilaalcha adda addaatiin hubannoon immoo maal qaba leadership keessatti jedhamee kan beekamu hojii irratti dhaqee akkaataa nuti itti hubannu akkaataa nuti itti hojjennu wajjiniin wal qabata. Management jechuun dhimma hojiiti. Hojii gaggeessaa inni jedhu kun akkaataa dhaabbata kaayyoo dhaabbata sinaatti eessaanis haa ta'u eessaan hojii dhaabbati sun qabatee jiru bakkaan ga'udha. Inni amma nuti yeroo baay'ee irratti dubbannu garuu dhaabbanni yeroo adda addaatti irratti gaggeessani garuu hojiin dhaabbataa hojjetamuu danda'a namni garuu hin caala influence goonee namoonni kun ofii isaaniitiin itti gammadanii ofii isaaniitiin dhaabbata isaanii jaallatanii dhaabbati kun kan kooti jedhanii dhaabbati kun anaan na gargaara anaaf dhaabbate jedhanii keessa isaaniitii itti gammadanii jaallatanii sababa ofii masaatii dhaabbata sinatti hojii sinatti kaayyoo dhaabbata sinatti mul'ata dhaabbati sun qabatee jirutti paashinii keessa isaatiitiin qaburraa ka'ee dhaabbatni immoo irratti positive influence jedhamu dhiibbaa gaarii nuti irratti goonerraa ka'ee inni jiru kuni dhimmi kun jaarraa nuti amma keessa jiru keessatti baay'ee iddoo guddaa qabachaa dhufe jechuudha. Kanaaf managementiin hin barbaachisu jedhanii warri barsiisan jiru yeroo tokko inni kun barsiisaa sirrii miti. Haa ta'u iyyuu malee garuu namni garuu yeroo hundumaa jarreen kun komplimentii wal godhanii namni garuu yeroo hundumaa baay'ee guddaadha. Boriyoonnaa nuti dhaabbata sanarraa deemne leegasiin keenya wanti nuti hojjenne suni yeroo hundumaa namatu itti fufaa jechuudha. Kanaaf dhimmi leadership kuni dhimma waa'ee namaati. Waa'ee namaa irratti kan xiyyeeffatedha. Inni sun immoo hojii irratti kan xiyyeeffatedha. Yeroo baay'ee managementiin kuni haaluma yeroo isaatii iddootti eeguudha. Yeroo baay'ee kan isin irraa argitan leadership itti gaafa dhufamu garuu haala baratame sana jijjiiruurraa wajjin wal qabata jechuudha. Haala amma keessa jiru hunda qoratee jijjiiramaaf yeroo hundumaa kan hojjetu malee haalicha iddootti kan eegu miti jechuudha. Akkuma carraa ta'e gaaffii kee keessallee jiraachuu dhiisuu danda'a. Warri suni status quo ammarra jiran challenge godhu leaderiin. Manageriin immoo status quo sana haala yeroochaati iddootti eeguudhaaf itti hojjeta jechuudha. Kanaaf kitaaba tokkotti amma kan achi as ba'aa jiru tokko jira. Lead beyond the status quo dha afaan Ingiliffaatiin haalaan olitti geggeessuu
jedha kitaabichi afaan Oromootiin kan barreeffamee jiru. Kanaaf kitaaba sana keessatti dubbii inni guddaan haalli keenya nu xaxee jira. Haalli keenya baratame akkuma sana haala sanaan olitti garuu sirriitti qophoofnee haala sanaan olitti geggeessuu kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu. Kanaaf geggeessitoonni yeroo hundumaa leegasiin isaaniis baay'ee dheeraadha. Fagoodha. Waan al tokko irratti dhaqee dhumee abaluu hin deemee abaluu hin dhufe jettanitu hin ta'in leegasii isaaniitu dugda duuba jira. Leegasiin kun immoo inni nuyi amma asitti dubbannu kun positive leegasiidha jechuudha. Leegasii gaarii ta'ee dhaloonni irraa baratu dhaabbataaf ta'u namootaaf ta'u akkasirratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Hayyee egaa kun bal'aa ta'uu danda'a. Poodkaastii keessan ganaasichi hojjetamu keessatti bal'inaan akka ibsitan abdadha. Amma poodkaastiidhaan waa'ee liidarshiippii yookaas immoo hooggantummaa barsiisuudhaa fi sagantaa jalqabdaniiti kan isin jirtanii qabiyyeen poodkaastii kanaa of keessatti qabatee jiru maayinni. Eenyu namoonni nuti poodkaastii kanarratti nuti waan hundumaa beekna yookaan immoo digirii amma sadarkaa akkamiitti yookaan terminaal digirii amma dhumaatti irratti waan kana keessa baratame keessatti inni kun digiriidha malee barumsi yeroo hundumaayyuu itti fufa. Haa ta'u iyyuu malee nuti garuu haala uumna nuti poodkaastiin kun haala uumaa haalli inni uumamaa inni saba keenya keessa hawaasa keenya keessa akka naannoottis akka biyyaattis maaltu jira waan beekumsa cimaatu jira muuxannoo cimaatu jira muuxannoo cimaan kun immoo eessa jira dhaabbilee warra geggeessan kana bira jira warri dhaabbilee kana geggeessan immoo sadarkaa gadiitii ka'ee hamma oliitti kan jiran kana warreen carraa geggeessummaa hin arganneefiti isaaniifiti hubannoo laannaa jechuudha. Keessuma jiraatanii immoo akkaataa itti geggeessummaan dhaabbanni kun darbuu danda'u irratti yookaan immoo dhaabbanni sun tokko galma ga'uu danda'u irratti hubannootu kennama jechuudha. Kanaaf qabiyyee isaatti jennee kan nuti waamnu tokko namoota eenyuuniti eenyurraa affeerama. Namoonni dhufan eenyudha? As keessatti namoota akkamiiti? Dhaabbilee amantaarraa ta'uu danda'a. Liidarshiippiin suni dhimma affiliyeeshinii amantaa wajjin wal qabatu irratti diilii hin godhu, istaandii tokkoyyuu hin qabu. Innis amantaa kana amantaa sana kan jedhu xiyyeeffate osoo hin taane garuu namoonni muuxannoodhaaf hin ta'a jedhanii hawaasa kana keessatti hin barsiisa jedhamanii yaadamanii moodelii pozitiivii gaarii ta'e jiru kamiin isa jiru sanatti hawaasaaf gadi baasuudha. Inni kun isa tokko. Namoonni biizinasii irra jiran immoo biizinasii keessatti chaalenjoota muuxannootu jira, saayinsiitu jira. Saayinsii isa baratame kanatu jira. Namoota gara hojiitti gara biizinasii kanaatti dhufaniif muuxannoo hiramutu jira. Muuxannoon hiramu sun namoota muuxannoo hojii kana goodaa ka'anii hamma sadarkaa gaariirra ta'e warra ga'an sanarraati muuxannoo isaanii akka hiraniifiti keessaa kana qonnaa jechuudha. Nuti kan nuyi qabnu iskilii tokko qabna. Iskilii nuti qabnus baay'een keessan akka beektanii PhD'n qorannoodha. Qorannoo sana keessa immoo waan namoota keessa jiru sana gadi baastanii hubattanii isa kana namoota biraadhaaf akka ta'u gochuu waanta ta'eef muuxannoo ogummaa barsiisa namoota keessa jiru kana gadi baasuu dhimma biizinasii ta'uu danda'a. Dhimma amantaa irratti illee amantaa inni jedhu dhaabbata amantaa geggeessuu isa jedhu sana wajjin wal qabachuu danda'a. Dhimma developmentii wajjin wal qabachuu danda'a. Paartilii baay'ee xiyyeeffatee kan inni baay'ee hin hojjenne dhimmoota ilaalcha siyaasaa wajjin wal qabatanii ilaalcha siyaasaa isa kana isa sana jedhee sentarii godhatee tokko jaallatee tokko immoo jibbee giddugaleessa godhatee isa kanarratti hin hojjetu garuu dhimma geggeessummaa muuxannoo dhalootaaf hin gargaara jedhee yaadu dhaabbatootaaf hin gargaara jedhee yaadu kamiiniyyuu namoota akkasii muuxannoo qaban pilaatfoormii kana keessatti baasee achas godhaa jechuudha. Kanaaf immoo liidarshiippiin ofii masaatiyyuu kontentii mataasaa danda'e qaba. Hubannoo irratti qaba. Dhimma cross cutting issue ta'an garaagaraa hin jiru. Dhimmi imaammataa wajjin wal qabatanii garuu immoo geggeessaan tokko beekuu qabu garaagaraa yerootti kan ka'anii karaa mootummaatiin karaa dhaabbileetiin isa kana xiyyeeffatee waan jiruuf qabiyyee wajjin wal qabatee jirreen kana adda addaatu ka'a. Namoonni bakka kana jiranis keessummoota nuti yeroo adda addaatti fayyadamnu yeroo waamnus baay'ee hawaamnu iyyuu malee namoonni bakka kana jiranis dhaabbilee garaagaraa kan geggeessan waanta ta'eef muuxannoo dhaabbata isaan hojjetan sanaaf warra isaan hordofaniif yookaan immoo isaan irraa barachuu qaban isaan sana giddu galeessa godhanneeti barsiisa akkasii yookaan immoo marii akkasii akka isaan muuxannoo qaban irraa akka isaan nu hiran goonaa jechuudha. Ayyee galatooma gaaffii koo gara xumuraatiin poodkaastiin kun jechuudha maalirratti darba maaltu immoo adda isa taasisa? Poodkaastiin kun maalirratti darba inni jedhu ana caalaa koree
teknikii qabna warri miidiyaa inda teknoolojii sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti kallattii maaliitiin kan inni irratti darbu hin danda'u yonnaa ta'e displeey nu godhu. Dr. Wakgari Leadership Podcast. Podcastiin kun riqicha gara hooggansa fooyya'aatti isin geessu. Ogeessa ogummaa hooggansaatiin dhaggeeffameen podcastii isiniif dhiyaatudha. Qophiin Dr. Wakgari Leadership Podcast hooggansa dhaabbilee irratti muuxannoo gaggeessummaatiin kanneen addunyaa irratti fakkeenyummaa qaban kan irraa muuxattan yoo ta'u, torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'udha. Podcastii hooggansa Dr. Wakgari qophii dhiibbaa caalamaa uumuu danda'u daawwachaa jirtu. Amma mainstream media wajjin hojjechuudhaaf yaada qabdu namoonni social media fayyadamni bira akka ga'uuf jechuudha. Mainly targetii goone kan kaane digital mediaadha. Warra social media jedhaman kana garaagaraati. Isa kana qabannee kaane haa ta'uyyuu malee garuu ganaa nuumtiyyuu immoo ijoolleedha. Ganaa reefuu infant stage irra jirra. Ganaa reefuu dhaabbata gadi ba'u waanta ta'eefi social media digital media kana irratti dhiibbaa mataa keenya waanta gaarii ta'e sababa keenya keessa jiru gadi baafnee jennaan haalichumtiyyuu in the long run or in the mid-range planning keenya gara mainstream media tti adeemu. Mainstream media qofayyuu immoo osoo hin taane inni sinar amma akka kanatti mana kana keessatti hundeessitan kun foundationiin gaafa caamsaa 3,2025 kuni media guddaa ta'e miidiyaan guddaan kun immoo visionii keenya irratti keenya irra media visionii dhimma leadership irratti context specific kan ta'e biyya Itoophiyaatii fi biyya gaanfa Afrikaa kana irratti media dhiibbaa uumuu danda'u isa guddaa ta'a jenneeti visionii kana qabannee qorannoo feasibility study wanti jedhu jira. Feasibility kuni podcasting kuni digital media kuni kan hojiin kun hin deemsisa moo hin deemsisu akka itti deemu qaba kan jedhu dursinee qoranneerra waanta ta'eef dookumentii keenya irratti kan nuti keenye miidiyaa dhiibbaa guddaa dhimma leadership irratti gaanfa Afrikaatti 2035 tti dhiibbaa guddaa uumuu danda'udha jennee kan nuti qabannee jirru waanta ta'eef miidiyaa biyya kanarrayyuu darbe hamma gaanfa Afrikaatti influensii afaan garaagaraatiin influensii guddaa fiduu danda'udha jennee qabannee jirra. Inni kuni tumsa keessaniin tumsa isin yaadaan kallattii garaagaraatiin nu laattaniin hawaasi keenya nu laatuun kan ta'udha jechuudha. Kanaaf namoonni ammas karaa laayivii garaagaraatiin nu hordofaa jiran ni jiru. Kanaaf isaaniifis isa kana akka nu hubatan barbaanna. Galatooma. Ayyee galatoomaa gaasinis Dr. Wakgari Leadership Podcastiin kana booddee jechuudha. Karaa digital media YouTube isaanii kan isiniif dhiyaatu ta'a. Akka hordoftan subscribe akka gootan kabajaan isin gaafanna. Egaa kana booddee daawwattoota wajjin walitti isin dabarseeraani. Milkii gaarii isiniif haa ta'u jabaadhaa isinii jechuu jaallanna. Ulfaadhaa. Galatooma. Ayyee.